مسلمة خنديرة دورتي رفان ولناتي كهية مكاتي في الرأي قانمو قريفتناتي أمة يا رماني أسير جبينك إتواكيكا كين تنتين مجينا eenyullee hin taa'u daqiiqaa yaa ramaanii arjiirraa murtiin tanteettu haqiiqaa ga'iin tantee nama geennaa eenyullee hin taa'u daqiiqaa maqaa kan keetiin jalqabee yaa jabbaarii arraba koo irra kaahii jecha gaarii akka kennaa ilma namaa kennan kan keen qabdu daarii ga'iin tantee nama geennaa eenyullee hin taa'u daqiiqaa koottaa rabbinaa sodaannoo koottaa rabbinaa sodaannoo tasa qabriin nama yaamtiin beennu gaafa godaannoo irribarraa harkaan kaanee rabbii guddaa hawwannu ga'iin tantee nama geennaa eenyullee hin taa'u daqiiqaa tasanuu qabdii duutinii osoo man jiraanna jennu gaafuma jireenya haftee namicha du'e waa kennu uffata irraa baasanii bar nama biraatii kennu rabbii kenna maaliif binnaa dukkana qabdii ka hennu ga'iin tantee nama geennaa eenyullee hin taa'u daqiiqaa addunyaa dhumtuutan alaaltee maa jibbite obboleessa rabbii fedhe sirka kaayatuu dabaada kaleessa uftuuba deemii ilaalii bakkee duraan dhufte keessa ga'iin tantee nama geennaa eenyullee hin taa'u daqiiqaa namootni. Halo? Oke. Sitti dhagahamaa jira? Amma sitti dhagahamaa jira? Oke, akkasuma na caqasi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota obboleewwan keenya baga jiraattan jecha inshallah kanatti aansinee obboleettii teenya takka tan gama amantii dhaloota isiitti deebi'aa jirtu qabannee isinii dhufnee jirra. Obboleettii teenya inshallah akka ani jedhu kana na wajjin jetta. Sitti dhagahamaa jira? Oke, amantii islaamaa gara amantii islaamaa kana deebi'uu humaa keetii filattee humaa keetii jaalattee inshallah bareeda rabbiin irratti siyaasa bachiisu. Amma inshallah shahadaa jetta. Ashhadu Allah ilaha إلا الله وأشهد 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 وأشهد
وأشهد وأشهد أن محمدا أن محمدا رسول الله رسول الله وأشهد أشهد وأشهد أشهد وأشهد جد وأشهد أن عيسى أن عيسى عبد الله أن عبد الله ربي ملي جبر مان هنجرو جتشو لقوم سودا جدي ربي ملي جبر مان هنجرو نبي محمد عليه الصلاة والسلام إرجماته رقابها جينا وجه نبي محمد صلى الله عليه وسلم إرجماته رقابها أكسم إيسان اللي إرجماته رقابها إيسان جاي إرجماته رقابها الله أكبر ربي نرتسي حسب تشيسو آمين إن شاء الله مكا مال فلتا ما أدري متى ofii kee baafattamoo maqaan rakkoon qabu feetu maqaa isa duraarrallee akkasittillee dhiisuu dandeessa akkasumallee jijjiiratullee dandeessa walumaa galatti filannoo kee irratti hundaa'a. Maqaan kee duraa caaltuudha? Okay, rakkoon qabu isarrattis ni dhiifadha yoo jette rakkoon qabu jijjiiratullee feete rakkoon qabu suni fedha kee irratti hundaa'a. طيب إن شاء الله. Maqaan kee caaltuudhuma jechuun. Maqaan koo Zamzamilee naa ta'u natti tola. Maqaan kan gabaarabaatti barakkanaan jedhanii kanneen lamaan keessaa tokko inshaallah yaa. Okay, inshaallah maqaa kee Zamzam. Inshaallah yaa Rabbi. Okay, inshaallah rabbiin si haa sabachiisu rabbi irra si haa qubsiisu. Amiin yaa Rabbi. Namni hunduu islaamummaa keessatti dhalata namni hunduu akkasuma guyyaa keessa irraa bahani malee mee inshaallah asumaan yaada gaafilee muraasa waliif dhiyeessina yaada kee asumaan ittiin wa'aansitaa inshaallah eega rabbii kee tokko coomsite akkasumallee Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam ergamaa tahuu ragaa baate adeemsa keessa inshaallah salaanni dura dabre rabbiin si dhiisaa salaata itti fufta akkamitti akka salaattu inshaallah si barsiisaa deemna kan biraa lee gara waastaappiin illee hawaasa jaarmaas mayyoota bilaalota obboleewwan kee akkasii amanan addatti baasanii barumsa kennanii fi gama siinillee ni baratta gama hundaaniyyuu obboleewwan kee si wajjin jiranii kaleessa tariitii ati obboleewwan kee ka wajjin dhalatte qofaan seetaa har'ammoo hawaasni muslimaa guutuun kun siif obboleewwanii inshaallah dhugaadha. Wanti kamiifiyyuu wanti yaaddoftu hin jiru. Mee amantii islaamaa kanatti deebi'uuf maaltu si kakaase akkasumallee gammachuu akkamtu sitti dhagahama? Wallaahi amantii kanatti deebi'uu kiyyaaf baay'ee tokko gammachuu guddaa natti dhagahama. Nina bakka alhamdulillahi baay'ee tokko diinni islaamaa kun akka diina dhugaa ta'erree bakka dhufee baradheen jira alhamdulillah. Yaa alhamdulillah baay'ee tokkoon gammachuu guddaa qaba karaa kanatti rabbiin kee du'uu fi karaa rabbii kanarratti deebi'ee baay'ee gammachuu guddaa natti dhagahama baay'een gammada. Okay, inshaallah kana oli rabbiin si haa gammachiisu. Rabbitu qajeeluma siif fedhe. Amiin yaa Rabbi. Hayyee jabaadhu inshaallah kallattii jiru hundaaniyyuu waan akka baratuu qabdullee deeggarsa kamilleen hawaasni muslimaa si cinaa jiraat sillee tahee akkasumallee namoota biraa ka gara amantii islaamaa deemanillee hawaasni islaamaa hundi akka obbolaatti rakkina kamiin wajjin qoodama. Wanti hawaasa islaamaa biraa tokkollee rakkattullee yaaddoftullee hin jiru. Inshaallah yaa Rabbi. Akkasiitii rabbi barakaa siif haa godhu inshaallah hundaanuu si bira jirra. رب رسي حسابتيسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والفاد إن شاء الله بودوان هندا سيف ساكاتا صلاة اللي إن شاء الله فجر الركاستيني صلاة آمين إن شاء الله يا جبات أوكي إن شاء الله بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا في جالتمتوتا حواسا كينيا الحمد لله رب العالمين
waan akkaan nama gammachiisu maaliifuu jennaan inni yoo namni amantii biraa tokko gara amantii islaamaatti dhufee ni gammannaa fi rabbiin haa sabachiisu. Asirratti inshallah ergaa gabaabduu takkan jedhee irraa bu'a. Innis maalidha? Yeroo baay'eetti keessumattuu ijoolleen biyya Arabaa dhufan hedduun isaanii gara amantii islaamaa ni deebanii. Amantii islaamaa yeroo deebanitti hanqinni tokko tokko namoota amantii isii qabsiisanillee ta'ee hawaasarraallee ta'ee ijoollee gara amantii islaamaatti deebanii karakkatantuu mul'ataa, akkasumallee karakkatantuu argama. Waan kanaaf hawaasni islaamaa ilaalcha guddaa kennuu qabaata. Maaliif jennaani yoo nam tokko amantii islaamaatti dhufee rakkoo wayii keessatti hafee rakkateetiin hin je'e kabiraalleen isa faana laalee dhufuu irratti ibaluunu amantii islaamaa qabateef gaafa akkanaa rakkatee hafe waan jedhu ilaalcha biraa keessa seenuu danda'a. Kun maaliif jennaan yeroo baay'ee ijoolleen gara amantii islaamaa ni dhufanii shahaadaa ni qabatanii hamma wayii yeroo sanaaf obboleewwan keessatti obboleewwan shamaraanuma jabeessanii gama garee waastaappiinis tahinnaa gama dhuunfaatiinis namni barnoota ni kennaa fi barnoota isaanii kennuun cinatti amantii sanarratti tiksuun dirqama kenna. Maaliif tokkoffaa isaanii har'a dhufanii haadha abbaas maatii kana godhatanii obboleewwanis maatii kana godhatanii ji'an maatii keessaa bahan ijoollee garii yeroo isaan amantii qabatanitti maatiin kun ofirraa fageessuu akkatu waan xiqqaan hatta akka isaan dararan jiranii hedduu ijoollee irratti waan hedduu arginee waan hedduu nu mudate jechuudha. Kanaaf hawaasni islaamaa ijoollee gara amantii islaamaatti dhufan ofitti madaqsuun gargaaruun maaliifuu jennaan yoo haala gaarii irratti qabneetiin hin jenne ilma keenyaa ol maatii keenyaa ol ajiriitti arganna jabeessuu qabaannaa jecha. Asumaan ijoollee hedduu yeroo hedduu shahaadaa qabatanii achumaan lolli gabaabaa haala garagaraa keessatti hafan argina. Kanaaf hawaasni islaamaa amaanaan kun akka nu biratti hin cabne asumaan inshallah kan isiniif ibsu ta'a. Inni biraa immoo ijoollee yeroo hedduu shahaadaa ni qabatanii nurraanis ta'e kallattii hedduun tasa warri rakkatanii maatiin sadarkaa yeroo asii biyya galanitti tasa ta'ee namni waraqaa yeroo hin qabne galu bakka itti galu dhabee bakkuma argetti kan hirkatu jira. Bakka kanatti yoo waliin gargaarre eessatti wal gargaarraa. Yoo har'a kaas dhufee rabbiin qajeeluma fedheef kana nuti qabnee hin jabeessine akkamitti kun faana as dhufa waan jedhulleen ilaalcha guddaadha. Nama as dhufu kana faana miira baay'eetu jira. Maaliifuu tokko ka faana isa faana as dhufu lammaffaa immoo tinuu ka achi hafe santu kanarraa laalee waa barata waan ta'eef jabeessuu qabaanna inshallah. Horaa bulaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warra feellee rabbi nu haa qajeelchu. Rabbi karaa dhugaa irratti nuuf deebisuu. Jabaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.